Maali qo'achaa jirta barnootaas jabaate lakkin maayeen ittiin jabaanne qabachumattan jira barumsirree bareedaadha. Jidduu tana bakka barnootaallee dhaqeen gaafadhee ture barsiisotallee waa'ee kee garuu keessanaan ibsine deebi'een gaafadha garuu akkami silaa barnoonni bareedaadha maayee waa'ee kiyyaa hin cinqamin kaa yeroo sa'a kana sa'aan ani itti guddadhee barumsa kiyyarree xumuree si qarqaaru qabuun kinoo ani barumsarree xumuree barumsatti jira waan ta'eef yeroo kana naaf hin cinqamin akkanuma jettee naa cinqamuu hin qabdoti barumsarree bareedaadha. Amma silaa inni kun nu gargaaruu baate akka kana taana warri dalagaatis dalagaa irraa na baasanii jiran namni nu gargaarullee hin jiru silaa inni nu gargaaruu baate kiraa manaatii fi kana. Dhuguma jettee maayee nama sarabbuman namaa godhaami. Kanaafuu alhamdulillah jedhi kan maayee kanas cinqanatti hin qaaqiniti rabbumatti san wayii jeje akka nu qarqaaruuf rabbiin kun wayii ofii gadi bu'ee nu gargaaraa namuma nuuf godha. Ilmoon ta'ee fi dhalan qofaa miti. Gas akka gaarii nu gargaaraa jira rabbi isaa gargaaru. Rabbi isaa gargaaru. Yaada muraada isaa itti guutuuf. Eenyu? Seena. Salaam alaikum. Waalaikum salaam seen taa'e. Akkam jirtan? Nagaami. Nagaa keessanii? Nagaa keeti. Jirtanii? Jirra nagaa. Akkami hima dirratanii miti? Anuma jirra. Baga jiraatan. Foosii akkami barumsi? Bareedaadha barumsi waan jedhu bareedaadha. Sammuna kana baraanis isinillee dudubee isin gaggaafachuu dhiisee. Amma immoo xiqqishoo foosii amee chaarjii wayitu nu jalaa badeeti. Isa san haalaaltu barbaade qaasa barbaadanii hin dhabe. Isin asii kannitu akka keessee. Ayyee akkas taanaan bareedaanis waan sirreessu jira jedhee isin naaf iddoo dhufu. Asii barbaaddu isin taa'e. Tole ulfaadhaanis achi deebee waan sirreessu jira xiqqoosi. Ayee isin adeemtee siif iddee dhuftu. Tole ulfaadhaa achi deebee. Wayii bicoon tiyyatun silaa gurbaa kana naa eeyyamtee gurbaan kun hanga rabbi nama gargaaru nu gargaaraa jira. Haa galatoomuu silaatti naa heerumte. Ani isaan lameen ammaa ilmaan kiyya godhadhee waliin jiraadhaan silaa naatti heerumte hin barbaada. Yoo barumsa isiillee na gargaaraa yoo kiraa manaallee na gargaaraa laalime waan isiin qo'attu kana. Silaatti mana eeyyamtee heerumte bareeda ture. Meen hin gaafadhaaf fuggusiin ol baate. Amma chaarjerii san kan nuufi baatee miti. Argitee jirtaa Foozii? Galatoomii Foozii sammaa wayii sammaa mee gartee sammaa kiyya illee ni dhabee bar. Sammaa keessirree hin argine yeroodhaaf kinoo kiisi keessaa hin qaba fayyadamaatiin jiru qabachaa jira waan ta'eef kiyya fayyadama. Keetuma fayyadamaa ree? Foozii mee kottu waan sitti fujjira taa'e mee sirra? Waan natti himtu jira? Taa'e. Tole. Taa'e. Qajeeli taa'e gaamaa akkasitti eettaree gassi qiida sirra bu'ii taa'e malee. Akkamatti gabbu'ii taa'e? Tole. Akkatti taa'e? Ilaati. Lafaa miti bar gabbu'ii asirratti ilaala asirratti. Akkanattan ta'a. Zararte ka asirra gabbu'ii taa'e. Maal nama dheessita? Maal irree maa sooraataree kanatti barumsa akkami? Bareedaadha barumsi. Bareedaadha. Maal waan isin qarqaaru mee maaltu jira waan si qarqaaru yoo jiran? Omaa wanni nu qarqaarsu tokko hin jiru. Waan hanga irraasitti nu qarqaarsi galatooma. Omaa wanni nu qarqaarsu. Rakkoon qabu maali? Sira qarqaarsa jechuun bar kun qarqaarsan yoom isinii godhe maal kun hin ta'a kun waan guddaa miti bada. Nu gochaa jirtamti kana caala maal nu goota rabbi yaada keessi haa guutu. Nu gochaa jirta waan ta'eef galatoomi waa hundaafuu hin dandeemaanii uumaa bira. Taa'e kaa dura maa yoo haasofnee geessine ree? Waan haasoftu jira? Tole. Samoona bar sirri hin jirtu maal taate sirra samoona seerallee waan qo'ataa jirtu natti hin fakkaatu. Iyyuu rakkoon qabu mee yoo wanni isin dararaa jiru jiraatillee natti himi rakkoota kan qabu. Omtu jiru. Omaa wanni dararu tokko jiru. Maal taate nama akkas sodaattare? Maal sodaatte? Lakki beektaa samoona barumsa fatanaa qaba samoona. Rakkoon qabu kaa taa'e si qo'achiisa bara yeroo barbaadallee dhuftee na barateetti si qo'achiisuu danda'a. Galatoom. Galanni waan barbaachisu garuu osoo si qo'achiise maa hin sodaatin illee. Sirriitti hin qabaadhu. Ummaan xiyyeerree na qo'achiisti. Na qabaadhaanirree natti nulfaatu hangas mara nulfaatu.
Ayim cayyoo tana ni amma haati dalaga irraa galteetiin ni dadhabdii haadhallee yaaddu jechuudha. Wayi daa'imummaa tana. Isiin achitti mana sanitti dadhabdee dhuftee asitti na qo'achiiftii yoo jettu kuwaan bareeda miti. Anis amma mala baasuu qaba. Haadhaan mari'adhee akka nan sodaanne ana qo'achiisaa jedhee manatti waamee mucayyoo tana harka galfachuu qaba jechuudha. Akkas malee hin taatu. Harkiteefi chaarjerii kanniteefi kenneef ree. gurbaan kun miskiina waan inni si gaafate godhiif hin sodaatin akka obboleessa keetiiti yoo quraanni si dhibellee si qo'achiisa akka obboleessa keetii ilaali. Tole qo'annaa irra na qo'achiisa. Akkuma obboleessa kiyyaatti irra ilaalutti jira mire. Irraan qorrifatin. Tole. Akkasiisaniifoo waa hundaa'uu kan nu gargaaru isa waan takkaa gooti san sodaatin. Tole sodaadhu. Eenyu? Anuma deebi'eeti. Seeni? Akkam jirtan? Taa'i. Dhiiga masalaa isin darare. Dinagdee fayyaadha. Dhiiga masalaa isinitti deddeebi'ee isin dararee jiraati. Homaa rakkoon qabu. Ati nuugootu irra guddaadha. Rakkoo qabu maali? Homaa miti. Akkin jedhe. Dura waa isinitti immoo fedhee osoo mana kiyyeessan dha'e. Ooma takkaan sodaatin hin dha'e nama rakkoo qaba. Tole waa isinitti maatime. Liyaasa. Deemee mana gurbaa kanaa dhaqee dhufa qooddu. Ummaatiyyaa lakki ummaatiyya sammuuna kana mucaa kana jechuu baay'iste inumaa waan isaan beekne. Bakka nuti jirru dagatteessee ummaatiyya mucaa kanaa waliin. Yeroo hunda mucaan kun gaariidha mucaan kun akkasii naan jetti. Ani maal godhu gaarummaa isaa gaarii ta'ee nama gaariidhaaf gaarii tan nu ooleef rabbi gaarii haa ooluuf. Tan nu toleef rabbi gaarii haa toluuf. Kanaafuu ani gummaa gochuu hin danda'u. Ummaatiyya eenyu akka taane dagatteerti natti fakkaata yeroo hunda isumatti na dhidhiibdi waanuma isaatu hin beekne. Ayyaa ummaatiyyaa. Namni waan qabnee fi namni waa qabu tokko miti. Kanaafuu ani finni waliin qeetu. Ummaatiyya yaada akkamii akka yaaddu hin beeku ani. Akkamitti yaadde ummaayye? Kanaafuu iyyechiif dureechi waliin jiraachuu yoomiyyuu hin danda'u. Yeroo tokko dureechi iyyecha isatti uume itti fakkaata. Guyyaan darboodoo jiraatu gaarii fakkaatee namatti dhiyaate itti dhiyaatan immoo ammeenyi isaa baay'ee nama miidha. Akka milmuu nama. Osiqataa akkanatti daarii kan taa'in ati osiqataa. Tolfadha isaayee rakkina hin qabu. Tolfadha. Wanti isin barbaadeef waan biraati illee miti. Mucayyoon teessan tun yeroo baay'ee na dheessiti. Kunoo isinillee dalagarra ooltanii yoggaa galtanii isin qo'achiisanillee hin dadhabdanii isinillee akka barattuu cimtuu taatu yeroo tokko akka isin na bira teessee qo'achiisuu barbaade na dheessiti. Reefuna sodaattee na biraa kutteeti. Akkuma isin gorsitaniif waan biraa miti isinillee akka hin cinqabnee sarmaaf isinitti himuuf yaadu. Isiin akkan waaniin kophaa guddisee fi namarraa qorrifatti anaatutti himaati anaatu si gorsa. Homaa rakkina hin qabu haasi biroo dhuftu. Akkas taanaan anumatti baasee jechuun kaanillee kophaan guddadhe akkootii na guddiseeti. Waliif taanayyuu jechuudha maaree isillee akkuma obboleessa ofiitti na haalaatu rakkoo qabu. Waan barbaadde hundaayyuu hin taatu uummata akka rakkoon hin qabuuti. Isinummaan akka hin dararamne isin dalagaa dhuftanii isii qo'achiisuu isinitti ulfaata waan ta'eef na qo'achiisa rakkoon qabuuti. Waan isin barbaadde naa gaafattu. Bareeda adii namni mooraa tokko keessa jiru akkuma obboleeyyaniiti anaatutti hima isiin asi bira dhuftu ati qo'achiise waan isii dhibellee. Rakkoon qabu narra dhiisaa jedhee barsiisan homaa miti. Niin qo'achiisa sirriitti. Egaa bareeda galatoomii. Ayyee ulfaadha isinillee ibsuudha. Manuma qullatti isin ol waame. Adii maal rakkoo qaba manni keenya. Tole ulfaadha kaa siraa shaayillee hin jenne achi deebi'aa kaa mucayyootti itti himaa isin tolchaa gorsa. Ayyee mijoon amma danfiftee haasiifu. Wanni birallee wanni barbaadan jiraate warra rakkatanillee yoo jiraate rakkoon qabu na gaafadha. Uumaa rakkina hin qabu isiillee ni gorsaa si bira dhuftee qo'attu waan isii dhibellee agarsiisi. Ayyee isii san biraan dhaqee gorsaatii hin dhageetti. Ayyee ulfaadha.
taate fakkaate. Cayyoo bareedduu sarama niin qo'achiisa jechuudha. Sirriitti qo'achiisa malee sirriitti. Isin maal haadhoftu malee sirriitti as teettee na biraan teettee asiin teettii yoggaa asiin teettee xiqqoo tutturte makaddaa kana gidduu baasee akkasii na bira teettee natti as maxxantee qo'achiisa seera. Fakkeenya akka ati deennaa isiin asiin dhufti as teettii asuma asiin teettee xiqqoo qo'achiisu hin taane makaddaan kun jedhee akkana suuta gadi buusa akkanuma waliin maxxanna jechuudha. Kanaas bareeda ta'e. Rabbi alaafis waan dhabu keeyidedha. Xiqqoo irraa isaaf rabu. Qottee fixee qo'ee xumureen jira xiqqoon ofirraa boqochuu jirta. boqochuutti jira dhiira. Sidhiyoo kas dhibee jiraatu taate mucaan bira jiru kanaafillee shaayillee geessiif bira dhaqee haasi qo'achiisu hin sodaatiin innillee akkuma keetiitti kophaa isaa guddate bara akkootii yaadna guddisee jee akkuma keetiiti namni akka waliin dhibu bikka si dhibetti bira dhaqee haasi qo'achiisu amma shaayii geessiif saniifuu hin sodaatiin. Na sodaattii siin na dheessitii jee hedduu suukamatee jira. Waan kophaa isaa guddatee akkoon isaa kophaa guddiftee akkuma kee kanatti akkuma nan kophaa tiyyeessi guddisetti akkoon isaa guddiftee barnootaan cimaadha inni dalagaa bareedduu barnoota kanaan harkate. Yoo inni kan si barsiisu taate atilleen akkuma isaa sanitti dalagaa hojii bareedduurra seentaafiin siin jee. Ishi mayii ganaan jette waan ati naan jette guutuu nan godhaan. Tole. Shaayii reefu danfisiif siin jee san danfistee hirtaafi? Danfiseen jira shaayiin hin jirti. Amma hojii irraa dhufe innillee dadhabee jira kan shaayii san geessiif. Tole. Eenyu? Raftee jirta. Fooziyaa si. Si. Ati turbe. Shaayii naa fidde. Gara turu. Taa'e atillee taa'e. Taa'u? Taa'e. Wajjin ati lafa sii kaa suuta. Akkasiin taa'e kaa. Ati gabbii taa'edha. Ati gabbii. Sirriitti taa'e. Kootu. Asi kitaa asi. Asi gadi ati maxxane. Nattu sii kenna shaayii illee laata. Asii kenna taa'e. Dhugi. Maal godhanii miti silaa kaani silaa ka'ee sii dhaabuu qabu kama namni namaa dhaabeen namaa affeeran waan ta'eef kama namni namaa fideen namaa affeeranii. Dhugi kan. Dhugi si kubee? Si hafuufu? Shaayii bareeda dhaabde shaayiin kee bareeda. Ni mi'aawallee. Maal jecha na barsiise? Eeggadhu akka asirratti hin jiine. Tole. Ummaa keessa si barsiise? Isaan bar nama gaarii. Isaan nama gaariidha. Akkuma ummaa xiyyaati isaan. Akkasuma laal fakkeenyi isaanii kun akkuma ummaa xiyyaa akkanuma. Ummaan xiyyaallee akkanuma miskiina. Ati garuu carraa qabda. Ati ummaa ta'e wajjin guddatte. Carraa guddaa qabda. Waan tokko si gorsu yoggaa ummaa ta'e bira jirtu kana waan gaarii ta'eef maaliif beektaa? Namni yeroo ummaan isaa jirtu waan gaarii tola ooleef yeroo makamuu jechuudha. Jireenya isaa keessatti gammachuudhaan jiraata. Warri immoo osoo ummaa isaanii yoggaa isiin bira jirtu tola osoo hin ooleen isiin biraa kutte gartee jireenya isaa guutuu jechuudha cinqamaa jiraata. Kanaaf ati yeroo ummaa ta'e wajjin jiraattu kana tola oole. Fooziyaa dhiifama akkamimee barumsi akkam fakkaata? Bareedaadha. Wanti siin jedhu beeki waan si barbaachisu yoo jiraate hin qaanfatin. Laal kafaltii mana barumsaa jettaa, daftara jettaa, qalama jettaa, yoo barbaadde kitaaba jettaa, uffata jettaa, waan barbaadde hundaa'uu na gaafadhu ani siif godha. Galatamummaan xiyyaa waan hin barbaadu hundumaa naa gootee jirti. Nin beeka bara akka haati ofii tun akka waan feete namaa taatuma hin beeka bara. Haadha ofii jechuun laal osoo ofii garaa ofiitti hin nyaatin ilmoo isii nyaachifte. Kanaaf ati guddoo kana geetta laal amma booda laal gaafa hin baastu bara. Kanaaf ummaa teetiif yaadi malee yeroo hundaati
Yoo ummaan ta'e dalaydee fiddee ofii isiitii garaa hidhattee osoo isiin hin nyaatin ofii isii si nyaachistee kanaafuu jechuudha haadha jechuun haadha ummaan ta'e haadhas taatee si barsiiste abbaa taatee si barsiiste obboleessas taatee si barsiiste obboleettiillee siif taatee barummaa ta'e sa'a kana jechuun sa'aati ummaa ta'e itti gargaaruu qabdu malee ummaa ta'etti sa'a itti fayyadamtuu miti. Amma boori jechuudha anatu laal bootaa ummaa ta'eetii san sii bu'ee haadhallee sii ta'ee abbas sii ta'ee obboleessas sii ta'ee asirraa qabee jechuun hanga yuunivarsiitiitti si barsiisee yoo ati yoo fedhe immoo abbaa fi obboleessa biras ta'ee jechuudha abbaa warraa keetii sii ta'ee jechuudha. Maali? Ammaatu na waame. Hayyaa koo taa'e maal taate maaliif si taasise? Ammaatu bahuudha deemi. Baatee bahuudha deemi. Bahuuf na waamte. Rakkoon qabu suni bara yoo si waamne ummaan ta'anii asitti gurra biraa qabdu immoo moo akkanumaa yoo ummaan ta'e si waamu hedduu vaayibarii wayii tokko vaayibireetara gurri keessi dhaatee kaata. Kanaafuu yuulaal waan barbaaddina si taasisin jedhee bara. Kanaafuu an sammuu immoo makiinaa bituuf deemaa jira. Makiina konkolaataa bita taanan hanga bara barumsaa kanaa mitiitti. Amma kutaa kudhanaa barataa artaa miti. Kanaa miti hanga yuunivarsiitii seentutti makiinaa kiyyaan si geesse si deebisa. Siif kanaa miti. Akka feeti sii ta'a laalan. Waan feeti sii ta'a. Waan mati feeti yoo barbaaddinaan lafa tana sii ta'a siin jedha. Abbaa warraati miti. Lafa tana sii ta'a dachee narra deemta. Siif kana miti. Kanaafuu iyyuu ummaa ta'e cinqina amma booda waan barbaaddinatu sii ta'a. Ani siif jira. Akka barbaade sii ta'e jechuudha. Yoo barbaade abbaa sii ta'e, obboleessa sii ta'e, obboleessi sii ta'e, haadha sii ta'e, jaarsi sii ta'e yoo maali? Maali? Qofaan na qabisamu. Tole dulu bishaan kan tokko. Xiqqoo jedhu. Dhuge. Maali yaada biyya kana siif hin ta'e immoo? Qofaatu na qabisamu. Waan barbaadde yoo jiraate akkasii na gaafa dhuunfa kanan sodaatin amma booda. Ummaa ta'e hin cinqetti. Siif garaamti? Ummaa ta'e hin cinqetti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fozia, mana sih? Teleponnya jam sini kak? Oh, dalagaan fit ebo. Ini sudah dabde mi sudah dabsite. Oh, dadhabee qofamu. Dhufnee bar dalagaan fitte meeqa itti irbaata fide? Irbaata? Irbaasa qopheessine. Hin qopheessine? Hai hanga irraan tana maali irbaata ka teesseetiin telefoon walaa ture? Hin qopheessine kanaan dura. Hin qopheessine jechuun keessanaati ofii uf dagatte jechuu bar. Maal jechuudha uf dagadde jechuun? Ati bar haadha manaa kiyyaa akka taatanii hin dagatte? Haadha manaa ta'uu kiyya hin daganne atirri jaarsa kiyyaa akka taate hin daganne. Kanaafuu yoggaa abbaa warraa bara alaa dadhabee dhufu haati warraa kaatetiin waan isa barbaachisu bishaan yoggaa saa irbaata ta'e irbaata saa laaqanaa yoo ta'e laaqana ta'ammaa immoo ati immoo zamana kana ka telefoona kee gabbuufannaan geemi jedhan san dha'aa jirtan fakkaatan dalagaan achitti mataa na dhooftee dhufte. Maal gochuun danda'ani? Maal godhu telefoona teechee laalxanaan jetta akkam godhuun dideen? Ati yeroo ummaati yerraa na fuutu san? Amma boori jechuudha. Anatu laal bootaa ummaa teetii san sii bu'ee haadhallee sii ta'ee abbas sii ta'ee obboleessa sii ta'ee asirraa qabee jechuun hanga yuunivarsiitiitti si barsiisee. Akkamitti akka naan jettaati gaafa sanii yaadattaa yeroo abbaa obboleettii hiriyaa maaliin maa fadhii sana hidhatee akkas naan jetta. Sanbaanta suni bar sa'a san dabree bar sa'aatii san butee jira. Maal jechuudha kana jechuun kee jaalalli siif qaburree yeroo san waliin taree jaalalli siif qabu dhumate jechuutti jirta? Jaalalaa miti kan dhumate. Sanumaa bar tokkichuma. Sa'a kanadhaan sa'a itti si barsiisee yuunivarsiitiitti si seensisee olii gadi si deemu osoo hin ta'initti sa'a kana kaampaanii misaluyyuu kophaa kiyyaa akka itti olii gadi oofnatu beeka waan ta'eef jaalattee yoo ta'e ni seetta. Ni deemallee yoo ta'e. Dhiisi natti nimiin oo jaalattu mana teecha jibbituun oliin dalagaa olii gadi ooftaa naan jechuutti jirta? Sanimmaa jaalattee osoo hin ta'in giddi isheeti.
namni na dirqisiisu tokko hin jiru. Anatu jira. Maaliif dirqisiistee na fuute dirqisiistee na hojjisiisuu feeta? Jaalatti sun ta'in giddiitti ilaala giddiitti akka hin jedhetti mutalaan. Kaatee. Isa abbaa moo ulaallaati? Mee haa ta'u waa hundaafuu ati akka jirtutti jirta. Waa yeroo san naan jettee dubbatte san dagatte se'a. Sun dagatte jira. Kanaafuu ati nan barsiistuu miti. Sin barsiisuu kilmaan barii. Nan barsiistuu miti. Dubbiin dandasaa. Egaa si nan barsiisne ummaati jettan deebi'ee to baradha. Ummaatiin jireenya jechuudha. Fixuun qaba. Akkasiyyuu. Haadha abbaas obboleessas waa hunda naafatuun qaba. Kanammoo atuu hin beektu. Kanaafuu achuma deebi'ee to baradha. Deemi kaasa garraa. Nan deemi. Bottaa eegan eessa deemtamti? Tika taayi. Gadi hin taa'u. Baay'eetin eeyyuu. Maal? Hin quufne isla dabaltee bari hin quufte. Maal na yaachistee na quubsite ati akkamitti akkana yaadanan garbaafati bira. Hin quufte yoo hojii. Sanuna kun wayya. Kaasi bide. Ani kaasi bide bar. Kaasi bide. Ana duba waan sin jedhe buute waan sin jedhe taatu himale. Dhageessa amma booda. Jalisi. Kana si video beeta miti akkati si video beeta. Akka maal taatee loofu beeta miti. Jireenya san keessaa si video jireenya gaarii kan si jiraachise nyaata naa godhuu si tulfaatti. Hanga deemuutti nyaata godhuu baadhu. Anatu bare. Didiyya hojjal maal kun abbe intalo mana akkam goote gutedira way jaartii jaartii akkam fuudhee barii jaartii bara kana intalli tujjaaraa martoo sona gaafatu andi deetine amma mana akkana gootetiin kuttetu eessa guutisana nyaata naa godhuuf akkana taatee kutte maal jechuudha kun faashina moo maali telefoona illee fudhattee deemne jechuudha kushiinaa jirti yoona akka ampeera eebiiti nyaata naa godhuu kutte jechuudha akkas taanaan haa mana sirreessuuf ta'uun oolmee mana sirreessitii kushiinaa dhagee kushiinaa naa hawaasiin hojjetu. Way jaartii bara kana balleesse intala tujjaaraa fuudhuu dideetin intala miskiinaa fuudhee anallee miskiinummaa natti fidde way ana na irraa dalaga ana bale kushiinaa jiraachuun ooltu yaabachuu kushiinaa dhagee laala. Fozia hai Fozia way jira seeti hai kunillee jiru asillee jirtu eessa guddisura mucayyoo. Hai, amma na dunia ada lagi sama. Yo tuan intala miskiina boleh aku miskin mana kan dibude juga. Esa kutte alata. Mana fincari oi kutti. Sida oso mana fincari banati oi tu hadin te mau mucayo guys. Hai wai gudia tiada sinjur tu esa kutte mucayo. Naaf gale tira dubati yo abba warati bodotu. Waru mesani berabati kanafu yo na hadasi berajurti. Na tu daga sitti daga. Silaati nagee qabdaani si gabbaan mana ta'eetii nagee qabdanii naguma qabnee maal rakkoo jira yaa'umtu rakkoo hin jiru xiqqoo walitti buuneetu madhiisee tolfe namuma akkanatti jireenya nu fooyyeessee akkana nu jiraachisu kanaati warraa himatta ummati yemmee nadhiisinni anguma harkatti na galfatuuf waa hunda san godhe rakkina san sumaa qaba malee inni waan takka rakkina hin qabu sumaatiitu dubbii qaba. Ati maal godhuu dhabdeetii inni lafaa sikkee akkanumaan lafaa ka'ee inni sittiin dubbatu gurbaan miskiina akkuma agarre sanii miti akkana guyyaa keessaa sikkee. Yeroo sanis waan gaarii dalagaa ture ammumaan harkatti na galfatuufi malee inni amalli isaa nama badaadha. Kanaafuu kinoo amma na tumee qaamni kiyya kun tokkichi hin jiru jalaa badeetoo dhufe inni waggaarratti gadi ba'u. Bakki taatiyya waan walii galuu dhabdan san. Natti himee maal inni onni walii galuu dhabdanii inni irra situmuu dandee ati maal ayyamuu dhabde barummaati ani finni wanni irratti ollolle duraan waliin nyaatarree alatti baanee nyaannaa bakka bashannanaatis bakka adda addaa waliin irra deemna nyaatarree mana keessatti yeroo hundan dalagu armala harkatti fideetoo dhufa arrammoo ani akka yeroo hundaa waan alaa fidee dhufu natti fakkaateetoo nyaata mana keessatti hin dalagne ana taa'eetoo geemii taphachaati jiru bakka hojiitii natti dhufe ammanatti nyaata hin dalagne naan jennaan hin dalagne
alarraa nuuf iddee dhufta jedhee too hin jedhe. Tanuma keessa odoo homaan dubbatiin bakka kaatee hin beektu dhuma kee hin beektu kaa kee hin beektu jedheetuma namtichi beela'ee sun anumaan irratti lafaan of dha'een arge. Amma waan isiin jiru dhageesse waan inni godhi siin jee godhuufii qabda. Abbaa mana keetii eeguu inni alaa dhufe waan isa barbaachisu qopheessitee fi lafa kaa'uu qabda. An abbaa kee akkamittiin qopheessee fi eeguu ni ture. Ati maaliif san hundaa'u godhuufii dhabdi? Sani amma rakkoon ta'esan malee waan takkaa'u ati san hundaa'u jaayisa godhiifiiti. Ammaan booda inni nuus hin tuqu. Inni maa miskiina. Wayyummaati yaa miskiina naan jetta innummaanu miskiina jettuun tun ati ilmoo miskiinaa ilmoo eeyyechaa bakka kaateen beektu bakka si kuffisee daaraarraa maalirraa si kaasee naan jedhee dirra kiyya kana sitti agarsiisu dirri kiyya kun guutuun hin jiru barakkatiin itti na tume qalattoo isaa baafatee na talaachalee bar qaamni kiyya kun guutuun tokkichuu nan jiru akkanatti miskiina jetta inni anuma harkatti galfachuudha jedhee nu jala deddeemee waan sanis waan kanas gochuutti jira qaamni kiyya kun guutuun nan jiru akkatti itti na tume. Amma isuma santu lafaa keessi tume. Lakki ani toftume. Meemiti. Haa dhufu numaan gaafadha waan inni irra si tume. Na bira si fidee nan gaafatu akkamiin si tuma. Amma haa dhufu. Eenyu? Salaam alaikum. Waalaikum salaam. Maal ebboo maaltu si godhachiisaa si oofa? Yaa ummati akkasii miti. Mucayyoo sanatu wanti isin hin balleessin hin jiru. Urgana bira dhuftee wanti maan isin naasaati tokko hin jiru. Ani akka isin hin cinqabneef isinitti himuu dide malee. Mee isin dubartiin mana keessa yoo jiraattu yoggaa jaarsisaa abbaa warraa isii alaa galu fuula ifaadhaan kan qeebaluu qabdu. Isiin urgaachitti galta jechuudha. Haala jireenya ofii ka duris dagatteeyyuu jechuudha. Ni jeetti yoggaa dhufu hundaa telefoona irra jirti jechuudha. Ol jettee mataan lallaatu. Maas barbaachisa abbaa warraa kiyyaan hin jettu. Ani barka isii fuudheef akka isiin na tajaajiltuufi malee akka isiin akka barbaadde irratti taatee teessee telefoona akka barbaadde taatuufi miti. Isiin waayoo si goote ani ilmoota nu kophaati jetti laffee nanganaan gahee dhufte fittu. Maaliif na raatumta? Amma reef naa galeeyyuu. Dubbiin amma reef naa galaa jira. Lakkaa isiiyyuu miti rakkoo qabu jechuudha. Isintu duubaanatti ergee jechuu akka jireenyi kiyya diigamuu fi akka yookaan wallolle qabeenya kiisan qixxatti addaan akka baasuuf na fakkaate wanti isin akkana gootan. Waan tokko dagatina eega akkana taate. Jireenya gaafa isin duraan jiraattan jireenyi isan hunda keessaa isin baase mi'a laala jireenyi isin jiraattan mana kana isinii kireessee meeshaa kana hunda isiniif guute ni gartani mee meeshaa kana ni gartanii miti. Ani duraan ilma kiyya jeefitti si dhiyeesse intala tiyya si kanninaan. Isan hunda keessaa isin jijjiirarra jireenya akkanaa kana yoo jiraattan akka ummaati hiyyaatitti isin ilaalee isiin immoo jireenya isan hundaayyuu dagattee jechuudha. Akka barbaade yoo isin taatu taate ani asirratti badiin kiyya maali? San hundaa waatii rakkoo qaba. Nu gootullee akkamiin deemtee ilmooti guyyaa isii waa balleessite na bira fiddee na gaafachuu qabda malee ati lafaa kaatee tumuu hin qabdu. Lafa kee tumuu qabu jechuudha. Ani kophaa tiyyaan guddisee ilmooti namni akka tuqunfadhu. Akkasii. Akka ijaarsa yaartii taatanii jireenya waliin fooyyeffattanii fi waliif isin kanne malee wal giddeetaadhaan wal jiraachisuu keessaniif walitti isin hin kanne. Ati amma isii ilmoo hiyyeessaati jettee itti roorrisuu keetii miti. Rakkanne jaanii beelonni jaanii garaacha dheedhii hin nyaatan. Saniifuu khayna irraa deemana kiyya. Ani isii ilmoo hiyyeessaa taatullee hin barbaadu akka ilmi namaa waan nu godhen doorsisu san hin barbaadu narraa deemu. Nin deemaa jechuun hin baay'ee jechuudha. Hin barbaadu ati na dhufuu fayyada. Kota deebi'a mee deebi'a. Kota deebi'a. Waan tokko dogongorina. Ka'umsi keessanis ga'umsi keessanis akka ana ta'e hin dagatina. Harka kana keessa jirtan.